Mana juusii bakka daldalaatti waan gurguru malees industiriiwwan faashinii, miidiyaawwan, dhaabbilee qorannoo akkasumas yuunivarsiitiiwwan adda addaattiin affeerramee juusidhaa fi nyaata dhiyeessa. Dhiyeenya kana immoo gumii waliigalaa mootummoota gamtoomanii dhuma ji'a fulbaana darbee gaggeeffame irratti hirmaattotaaf waan qabu dhiyeesse. Oasis Jimmaa erga barrii isaa banee waggaa 13 ta'aa jira. Erga barrii keenya bannee namni nutti dhufu jennee barrii keenya banneen teenye industirii faashinii, industirii miidiyaa, industirii poolisii keessa geennee hojjetaa jirra. Fashion industirii keessa warra akka Michael Kors, baay'ee nama guddaa, Tommy Hilfiger, Tory Burch, bebbeekamaa nama ta'aniifan baaksteejiitti warra moodeloota juusii enerjii jaraa kennu, fayyaa jaraa eegu, guyyaa dheeraa, sa'a dheeraa waan hojiirra turaniif jaraafan waggaatti gizee lama, gizee immoo wamtaaraan jiraatu na waamu akkasitti wajjin hojjannaa. Kanammoo amma bootaan nu argamnu UN kun kan mootummaati kan New York Parkiitu nuu kenne viijinii Oasis waan arganiif. Oasis Jimmaa Juus Baariin bakka nyaataaf dhugaatii qofaa miti. Bakka namni itti wal baree walirraa baratee hariiroo godhatu waan jedhu Abdiin magaala guddoo teechoo waajjira mootummoota gamtoomanii taate kana keessattis anis qooda fudhadheen waan beeku namaa qoodaa jedha. Egaa Oasis yaadni Oasis mana nyaataa yookaan dhugaatii bitatanii gabbahanuu miti. Bakka yaadni ilmi namaa walitti qabamee lafa bu'uu danda'u neetworkiidha haa ta'uu, infoormeeshiniidhaan haa ta'uu waan barbaadan yoo anilleen qabaan yookaan kastamarii koo tokkotu qabaa, ollaa kootu qabaa waan kana walitti fiduudhaan jireenya ilma namaa waan fooyyeessu Oasis. Abdiin waggaa 14 ta'eet mana warra isaati bahe. Of danda'uudha bakka albuunni qotamu miizan tafarii diimaa achirraan lolli waan ka'eef gara Shaakkisoo Kibra Mangistitti waggaa 2 hojjedhe. Achirraas jireenyi waan hin dadhabamne hin dandeenyeef kara Jibuutii deemee Jibuutiirraan Yemenirraan Suudi Arabiyaarra qabanii gara biyyaatti nu deebisanii. Haalli oggas jirus waan mijataan turreef deebi'ee biyyaa bahe. Biyyas taa'uun abdiin waan hin jirreef siyaasaadhaan isa ta'u maaliinis kanaafuu kara Keeniyaatti imalee. Egaa Keeniyaatti akkuma baqataan tokko jiraattutti magaalaa Naayiroobiidhaa addas isteeta adda addaa keessan ture. Haa ta'u malee of danda'uudha jecha hojii adda addaa keessan ture. Mana rifeensa dhiiraa, teebil teenisii taphachiisuudhaan, booddee immoo kuduraaf muduraa adda addaa suuqii fuuldura kireeffadhee hojjechuudhaan akkasitti of gargaaraa, communities gargaaraa. Hamma 2004tti New Yorkiin galee jechaadha. Oasis Jimmaa banuudhaa kan na kaase dhukkubni sukkaaraa na qabe. Sanarraan alan Ameerikaa dhufuu dhukkubni sukkaaraa kun fayyuu nan danda'a. Ameerikaadhuma dhufuu qofaan nan fayyaa kan jedhuun hawwii qaba ture. Garuu sanan taane. Wamti ajjirus nyaannan jirus haddii kana fayyaadhaa waan ta'u waan hin taaneef nyaanni fayyaadhaa kan ta'u gatii rakkasaan gatii madaalaa waan hin jirreef waan kana anatu hojjechuu qabaa kan jedhuudhaan Oasis Jimmaa bara 2012tti awwala bannee achi bannee kaan hin dhiifnee community keessa deemuudhaan mana beeti kiristaanii dhaquudhaan masjiida dhaquudhaan bakka walgahiin namni local community jiraatu keessa dhaquudhaan hubachiifne amma argeenye jechaadha. Mul'anni Abdiin gara fuulduraatti ofiifis ta'ee Oasis Jimmaa baariif qabu immoo. Viijiniin Oasis yaada guddaa fudhatee ka'ee nyaataaf dhugaatii qofa gurguruu miti. Akkuma sila jedhee akkuma ilmi namaa itti guddatu fakkeenyaaf keessaa kan nu qabnu kanan irratti jiru nyaata irratti akkamitti nyaata Itoophiyaa gabaa keessa seensisuu dandeenya. Isa manatti akka durii nam tokko hojjetee nam tokko nyaatutu hin ta'in korporeeshinii guddaa ta'ee gloobaalii akkamitti deemuu danda'a kan kana jedhu hedduu irratti hojjetaa jirra. Jireenyi baqattummaa ulfaataadhaan jedhu Abdiin. Maaliifii biyyarraa erga baanee aadaan
afaan duudhaan waan adda ta'eef biyyi kun immoo hedduu namatti tola. Biyyi New York nama biyya danuurraa nama gara biyya 200 oltu jira. Haddii kana wamti nu dhaynee orma ofiin jennu hin jiru. Namni riinuu orma hadhasa ta'uu kaleessasa ta'uu waggaa 100 ta'uu nama biyya biraatii dhufe. Kana keessaa xiqqoo jireenyi ulfaata. Biyya kaapitaalizimiiti. Nummoo aadaa sanaaf seenaa sanatti hin guddanne. Kanaan xiqqoo jireenyi baqataan ulfaata. New York garuu biyya namni bifa hundaa aadaa hundaa waan jiruuf ormummaan natti hin dhagahamuu jedha.